Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamarka fuuni jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin bira haa jiraatu jecha har'allee waan addaa waan haaraa hawwii namoota baay'ee qabadhee isinii dhufee jira. Kana ammoo diriyaa kana sirriitti ilaalaa isiniin jedha. Hedduu bareeda. Warroonni haaraa wataatan gara keenya kanatti dabalamuudhaan subscribe godhaati wantoota haaraa waan gadhiisnu hordofaa isiniin jedha. Warroonni hiriyoonni duraallee warri duraan nu jala jirtanillee akkuma beektan subscribe like share osoo hin godhin bira hin darbina. Oromoo hangi laayiftan kun jechuudha subscribe godhaame subscribe like godhaa like gootan namoota baay'ee bira faca'a malee uummata akkaayyuu wanti sanarraa bu'u hin jiru. Mee like godhaa nam tokkochi ilaaltanii osoo like hin godhin bira hin darbina daraa rabbii isiniin jedha. Isa biraa ammoo isiniif jecha wantoota addaa waan babbareedaa waan isin jaalattan qabadhee isinii dhufa jechuudha. Diriyaan biyya keessa jira jedhee namni baay'een na gaafata. Kun ammoo gaafii nama tokko osoo hin taane gaafii namoota hundaati jechuudha. Gaafii shamara hundaati. Diriyaan biyya keessaa kinoo akkana fakkaata argaa jirtan akkuma isin argaa jirtan kan hedduu bareeda akkuma inni diriyaan kana jechuudha. Gatiin isaa ammoo tokko miti. Gatii diriyaallee wal caala gatiillee wal caala. Wanni isin beekuu qabdan. Meeqaan argamaa namoonni jettanii na gaafattaniif ammoo keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa. Lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 2519 telegiraamillee waasaappiillee iimoollee kanuma yaada qabdan hundaan barreessaa isiniin jedha. Qeeqallee yoo qabaattan rakkoo hin qabu akkuma isinitti tolee waan isinitti tolee barreessaa. Gaafii yoo qabaattan ammoo keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Oromoo guutuu namoonni eessa asallaan nageessi taanaan jettee mucayyoon takka boota barbaadde siif keessaa rakkoo hin qabu keessan kottuu na dubbisi siin jedha. Diriyaan akkana fakkaata jechuudha. Diriyaa hedduu bareedu kanniinii fi kan isin mul'isuu fi kan duratti sun gatiin isaa tokko miti santuu irra caala jechuudha. Kunniin ammoo sanirra qannasa jechuudha. Namoonni gatii isaa barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Diriyaan hedduu bareedaa hedduu bareedu ka ajaa'ibaatu biyya keessa jira. Namoonni bitachuu barbaadan koottaa bitadhaa isiniin jedha. Hedduu bareedaa kunniin gogoraa isaati akkana bareedu kunniin gogoraa jalaate jechuudha. Maal kana qofa akka kanaan addaallee ka hedduu bareedu baay'eetu jira. An ammoo muraasa isinii qabadhee dhufee maaliif namni baay'een na gaafata namni baay'een diriyaan biyya keessa jira jedhanii namoonni baay'een na gaafatanii gaafii nama tokkoo fi lamaati miti gaafii namoota baay'eeti akkuma isin beektanii diriyaa akkanaatu jira diriyaa babbareedaatu jira keessumaayyuu ka jalqabarra isin mul'isuun hedduu bareeda jechuudha. Diriyaa namni guutuun jaalate nama na gaafatuuf yoo ergu hin jaalatan jechuudha. Namoonni na gaafatu guutuun isaa jaalatanii jiranii namoonni biraallee yoo barbaadan akkana fakkaata keessan dhuftanii na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Obboleeyyan koo isin jaaladhaa isin kabajaa dhuguma isin nama gaariidha. Boota kanaallee kana gahe isinii rabbii gaditti kun rabbuma jechuudha. Wallahi hedduu galatooma namoonni keessan dhuftanii haga ammaatiin na jajjabeessaa jirtan hedduu galatooma hedduu isin jaaladha isiniin jedha. Kaawwanillee akkasuma ka dubbate qofaa miti ka osoo hin dubbatini keessa ofiitii cal'isee keessaan dhufee natti hin himne natti hin dubbanne garuu guddinni kee fedhu namoota baay'eetu jira isin jaaladha. Umrii dheeraa naa jiraadha isiniin jedha. Warroonni ijoolleen keenya ka biyya alaa jirtanillee rabbi yaada muraada keessan isinii guutee nagahaan dhiira ta'e shamara ta'e gara biyyaatitti rabbi nagahaan isin galchuu yaada muraada keessan ta'e isin yaaddanii miti ka isin jala dhokatillee rabbitti isin guutu isiniin jedha ijoollee kabajamtoota teenna. Inni biraa ammoo maashina bunaati. Maashinni bunaa kun wanti isin beekuu qabdan giraamiin isaa tokko miti. Giraamii 300 jira, giraamii 100 jira, giraamii 200 jira. Akkuma isin beektan giraamiin isaa wal caala. Akkuma giraamiin isaa wal caalu gatiin isaallee akkasuma garaagara jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan akka giraamii isaatiin jechuudha. Inni biraa ammoo rakabootii babbareedaan jechuudha. Fakkeenyaaf rakabootiin kunniin birraammaadha. Birraammaa kanneen qofaa miti warqaammaan illee hin jira jechuudha. Karariin akkasiin barbaadaniiti. Rakaboottiin jidduutum rakabootii baay'ee bareedduudha. Akkaataan siroonni isii geengoodha hedduu bareeddi jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi keessaanuyyuu warqaammaadhaan tanaan dura bitee ture. Ammallee birraammaadhaan namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isiillee hin beektanii gatii jiddu galeessa garuu rakabootiin baay'ee bareeddi hedduu bareeddi.
Mandajaa qabdi, ka hixaan itti aarsan qabdi, ka jabanaan irra taa'u qabdi, waa sadi qabdi jechuudha. Isa rakabootatti wajjin afurii waa afurii. Gatiin isaallee jiddu galeessaa gatii akka kaawwanii simmiidhu miti. Fakkeenyaaf rakabootiin Dubaayii gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Akkasuma kun ammoo akkasii miti baay'ee isin hin miidhu jiddu galeessaa waan ta'eef bitadhaa isin jedha ijoollee ko. Inni biraa ammoo saarvisiidha. Saarvisiin tun saarvisii oriijinaalidha. Saarvisii Dubaayiiti jechuudha. Hin jira jechuudha. Saarvisoonni qalamiin isaa haqatu hin jirani. Garuuyyuu saarvisiin tun saarvisii akkasiiti miti. Saarvisiin tanaan dura bitaa turellee saarvisii babbareedduudha jechuudha. Saarvisii qalamiin isii hin haqanne. Garuuyyuu saarvisiin gatiin isii sanniin gadiillee hin jira. Qalamiin isaa isa san isin jalaa haqata. Saarvisiin tun baay'ee bareedduudha. Bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo siinii aananiiti. Siinii aananii ta'een gaddaasan namni baay'een jaalatanii garuuyyuu fakkii wayii ofirraa qabdi. Fakkii san akka amantii musliimaatitti fakkiin sun hin eeyyamamu. Maaliif wanti lubbuu qabu tokko amantii musliimaa irratti hin ta'u. Baay'ee haraama waan ta'eef isii kanneen keessaa laalladhaa isiniin jedha. Kunniin illee ka'aananii waan ta'eef kanneen keessaa ka barbaadan ka qalbiin keessan isin jaalatte filadhaa isiniin jedha. Isin sun baay'ee bareeddi dhugaa hoo dubbadhe anallee hedduu takkanatti tolte baay'ee tokko natti tolte jechuudha. Baay'ee tokko jaaladhe garuuyyuu waan fakkii ofirraa qabduuf baay'ee bareeddi. Anillee yeroo san hin laallee niyyaadhaan hin laallee yeroo waraabsanii ergasii obboleettiin tiyya takka bitachuuf obboleettiin tiyya yoo jedhu akkuma isinii jechuudha. Bitachuudhaaf nama baay'ee jaaladhuu fi nama baay'ee kabajuudha. Bitachuudhaaf yoo na gaafattuyyuu laaluu fakkii wayii ofirraa qabdi. Achi isiillee shakkitee mee ilaalnaan jettee ilaalu fakkii ofirraa qabdi. Fakkiin ammoo hin eeyyamamu jechuudha akka amantii kennaatitti. Sababa saniif jechaayyuu dhiiftee asinillee akkasuma isii san namni jaalatti yoo jiraate waan akkasii ofirraa qabdi. Isii kanneen keessaa kunniin guutuun ka amma isin mul'isaa jiru kunniin guutuun kaananiiti. Inni kun fakkeenyaaf macaan saarvisiin isaa jechuudha kinooti ka sibiilaa kana jechuudha. Inni kun ammoo buleen kun ammoo of jalaa ka sibiilaa osoo hin taane kama bifa ofii kana of jalaa qaba jechuudha. Saarvisiidhaan walirra gurgurama malee kophaa isaati miti. Saarvisiin kam akka isaa kanatu kararii akka isaa kanatu iyyuu lafa isa jala jira. Fakkeenyaaf kun amma daalachi kun hin mul'ata jechuudha. Kararima isaa kana jechuudha. Kinoo argaartanii micaafiin isaallee ta'e wanti martuu kama akkasiitii kama isaatuuf jalaa jira. Burcuqqoo jaha qaba irratti ammoo jookii qaba argaartanii akkasii kinoo kunillee akkasuma jechuudha. Burcuqqoo jaha ofirraa qaba. Saarvisii tokkoo fi jookiidha. Inni biraa ammoo saarvisii kidaanii hedduu ifa manarrataa kidaanii hedduu bareeduu fi moqorqoroodha. Namoonni bitachuu barbaadanii as biratti illee istoofiidha jechuudha. Istoofii kana namoonni hin beekne hin jirtanii. Namni hin beekne illee yoo jiraattan baradhaa isiniin jedha. Istoofiin kun istoofii baay'ee bareedaati. Jalaa baakkoonii qaba. Baakkoonni isaa kun baay'ee guddaadha. Distii haga feetan isinii qabachuu danda'a. Distii gurguddaa jechuudha. Distii jiddu galeessa hanga sadii isinii qabachuu danda'a. Gubbaan isaa kunillee dalga isaatii bakka distii OI irraa buustan keettan qaba. Cinaa isaatii ammoo bakka makarattafaan qaba jechuudha. Gatiin isaallee jiddu galeessa. Ajajadhaa isiniin jedha. Isin jaaladhaa horaa bula.